balleessineeti isaanii komachuun hin barbaachisu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi yeroo tokko ijoollee keenya harka isaaniitti miidhama garuu yeroo tokko moonuutu miidha jechuudha. Maaliif gaafa manaa baane mana eenyu akka dhaqnu beekuu nurra jiraata isinii gala miti. Gaafa manaa baane mana eenyu dhaqna eessa dhaqna jennee beekuu nurra jiraata jechuudha. Osoo jireenyi nuti tola ta'e osoo bakka ciisichaa gaarii qabaanne osoo haalli jireenya keenya gaarii ta'e durumayyuu maaf manaa baana. Isinii gala miti durumayyuu manaa hin baanu turre garuu jireenya keenya fooyyeffachuuf hiyyummaa kaleessaa mo'achuuf birrii hamma kanaa kanfallee haati keenya fi abbaan keenya hanqaba nutti gurguranii horiis ta'uu nutti gurguranii midhaanis ta'uu ijoollee isaanii warra kaambeela isaanii nutti gurguranii kan isaan aseessee nu ergan jechuudha. Yoo mana keenya irraas kan nu ta'e liqeeffannee dhumna jechuudha malee osoo hin jira ta'ee osoo hin qabna ta'ee maal barbaacha nuunaas maal barbaacha nuunaas. Tole nagaa kulleen daganne ashamaa harka buune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo bakka jirtanitti nageenyi baraarra waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha ani nagaa kooti isinis akka nagaa taatan abdii guutuun qaba. Tole egaa har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Like, subscribe, share gochuun na jajjabeessaa keessattuu share godhaa isiniin jechuun barbaade maaliif dhugaa dubbachuuf wanti kun wanta atattamaadha jechuudha. Wanta atattamaa ijoollee hunda bira gahuu qabu jechuudha. Kanaaf warri kaleessa na jajjabeessaa turtan immoo ammallee na jajjabeessuun keessan itti hafu ulfaadhaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuun barbaada. Tole egaa har'a immoo viidiyoo biraa isiniif qabadhee dhufee jira. Innis maalidha? Gidduu kana jechuudha keessattuu torbee miilanaa kana keessa ijoolleen keenya baay'inaan gara biyyaatti deebi'aa jiru jechuudha. Dhugaa waaqa dubbachuuf ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtanii baay'een keessan beektu jechuudha. Dawwalaaf hin jirtu hiriyoota keessanii fi baay'een keessan beektu jechuudha. Ijoolleen keenya akka jiranitti galaa jiru jechuudha. Sababii maaliitiif kunis sababii bakka amala ofii sirreeffachuu dadhabuurraan kan ka'edha jechuudha. Egaa maal isiniin jechuun barbaade seeti asuma irratti waan tokko isiniif dhaama dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf jechuudha. Namni kaleessa ati kaleessa manatti hojiin hojjettu taanaan ati kaleessa manatti haadha kee fi abbaa kee fi ajajamtu taanaan ati kaleessa waan tokko kosii manaa haadha kee fi abbaa kee irraan hartu buna danfistu taanaan asis yoo dhufte ati faayidaa hin qabdu. Sii gala miti? Ati asis yoo dhufte faayidaa hin qabdu. Akkuma kaleessa haadha kee fi abbaa kee dadhabsiiftu har'as as yoo dhufte isaan kan immoo dadhabsiifta. Isaan kun immoo haati kee fi abbaan kee si dahanii si dhashanii homaa gochuu hin danda'an. Inuma si baatu. Isaan kun garuu wanta si faana mataa dhukkubsataniif hin qabani. Hojjette fi jetteetu hojjetta, dhiiste fi jettee dhiista. Yoo barbaade asii gashu kun akkas bakka wanti biraa isaan bira hin jiru. Dhugaa dubbachuu fi ijoolleen Saudi Arabiyaa keessa jirtanii sirriitti na dhaggeeffadhaa. Sheer waliif godhaa. Ijoolleen biiroo moonii keessa jiran akka jiranitti galaa jiru. Akka jiranitti guyyaa kaleessaa nama 8tu gale. Guyyaa waaqa nama 8 ani bilbila kootu tokko ta'e malee waan qabatamaa isiniif dhiyeeffatu. Dhugaa waaqi jiraata sobee waaqa si waan natti haafu malee faayidaa lafa kanarraa ta'e jechuudha. Dhugaa dubbachuu. Ijoolleen akka jiranitti galaa jiru. Amma na dhaggeeffadhaa. Mica'oo tokkotu jira jechuudha. Nama sirriitti itti dhufuuni onlaayinuma kanarratti wal barreeni yeroo hunda rakkina ishiinatti matti anillee itti himadha jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf. Mica'oon kuni bakka duraatti galte. Bakka duraatti galteetu isiniif haa galudha. Mee dhaggeeffadhaa dhugaa waaqa. Bakka duraatti galteetu maal jettee baate isiniin fakkaate? Bootaa ciisichaa hin qabu jette. Qursii naaf hin kennanii jette. Waan an barbaadu hunduma naaf hin godhanii jette. Ishi amalli isaanii hosii ta'eera ree. Amalli isaanii immoo naa ta'eera natti dubbatanii. Hojiin hojjetta. Hojii waan hojjedha. Hojii kana hojjedhu naan hin jedhanii garuu amalli isaanii naa ta'eera wanta an barbaadu immoo naaf hin guutanii jette. Mee waan tokko sitti bakka kanarratti. Biyyatti nuti jireenya nuti jiraannu beekna. Bootaa ciisichaa dhuguma kophaa qabnaa nuti. Dhugaa waaqa dubbachuu. Qursii keenya soo ta'e yoo ani keessattuu baadiyyaatti dhaladhee guddadhe. 2 nyaanna guyyaatti. Ganama yoo arganne sa'aatii 4 keessa nyaanna. Galgala immoo yoo arganne akaawwiidhaan bulla. Yoo arganne immoo biddeen keenya nyaanna. Kanaaf jireenya isa kaleessaa dagattee har'a immoo dhuftee siree haaraan kophaatti siif hojjetamuu qaba.
nyaata immoo eenyumayyuu taanaan biyya kanatti namni nyaadhu siin jedhu hin jiru. Biyya kaleessa jiraannu sun wallaallee gaafa nuti dhufnee asitti immoo kun nu guutamuu qabaa kan naa guutamuu qabaa. Giftii koo mana haadha kee jirtaa? Mana haadha kee yookiin mana abbaa kee jirtaa kana naa guutaa jettaa? Dubbattee immoo dhuguma si dhaga'uu isaan. Dhugaa waaqa waan akkasii jedhu ijoolleen keenya gowwoominaa. Kaayyoo manaa baateef beeki. Dhuftee ji'a 3 ji'a 4 hojjettee haadha birrii taate sitti fakkaate. Gaafa majammaraa dhufte ilaalchaati mana kana keessatti qabdu laali. Ol jettee nama laaltu. Dhuftee gaafa 7 guutte ofirraan gaarreeffachuu jammarta. Gaafa dhaqxee ji'a 2 guutte immoo yoo barbaade nagashaa yoo barbaade maalidha? Si gashu si calaasu malee dhugaa waaqayyoo dubbachuuf. Ijoolleen keenya isinitti hima ammas. Warri mana namaa jirtan ulaa ciisichi nu ta'uu dide jettanii wanta atataa garagaraa funaantanii warri biirootti deebitan dhugaa waaqa jiraataa of eeggannoo cimaa taasisaa. Biiroon birrii 200 gaafatee gashaa jira ijoollee. Warri dhabame immoo mana hidhaatti gashaa jira. Mana hidhaatti ijoollee meeqa nu biraa galee itti bamcoon galte. Mana hidhaatti sababii birrii irraan kan ka'e nama 6 galetti. Egaa ijoolleen birrii isaanii argatan dafanii gara biyyaatti ergatu. Gaafa keessattuu immoo ijoolleen keenya gaafa biiroo dhaqanii birrii harkatti hin qabatanii gara biyyaatti ergatu birrii jechuudha. Kunoo beenaa galaa gaafa isaan jiran immoo birriin hin jiru harka keessa. Maal godhuree bilbila namarraa fuudhaa jiru. Bilbila namarraa fuudhaniitu gara biirootti nama gashaa jiru jechuudha. Innaa sababii kanaaf ijoolleen keenya daraa keessan of qottobaa. Maaliif gaafa manaa baanee yaraanis gaariinis akka jiru beekneeti jechuudha. Kan nuti manaa baane malee bakka jireenya nuti tolaa jiraachuuf miti. Mana namaa akka ta'e beeknee dhufne malee bashannanaaf yookaan bakka jira miti isaaf miti kan dhufne jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuuf seentanii maali? Kanaafiyyuu mataa keenya gadi qabannee beelofnis qooqa keenya hidhannee dheebonnis dheebuu keenya qabannee yoo nu darbatanis gadi jennee waan barbaade taane jiraachuun nurra jiraata. Maaliif kaayyoo manaa baanee sun beekuu qabna jechuudha. Ishi har'an deebitee galta Itoophiyaatti. Itoophiyaatti too deebitee galtee ati borus yoo laqxe sanuma ilaalcha naannoo immoo laali. Naannoon immoo maal siin jedha. Gaafa ati too waggaa 2 guutiin deebitee galtu maatii humti keeyyuu maal siin jedhu. Dhugaa waaqayyoo dubbachuu. Innaa kanaaf ijoolleen keenya Saawud Arabiyaa jirtan bitee gara. Dhugaa waaqa jiraataa ijoolleen akka malee galaa jirti. Warri bakka waan xiqqoo isheetiif mana jijjiiraa jirtan of eeggannoo cimaa taasisaa. Hin galtu. Isin gashaara biiroo isa dhugaa isinitti maan jira jechuudhaan. Biiroon akka malee gashaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu of eeggannoo cimaa taasisaa isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen karaa kootii yookaan karaa abbaa manaa kootiin dhufan ijoollee 4 gale. Na amantanis na amanus baattan. Dhugaa waaqa jiraataa isinitti himaa. Ijoollee 4 gale jechuudha. Ani itti meenii dadhabeeni. Lakkisaa wanti kun isin hin baasu. Obsaatiin taa'an jedheen. Lakkidhaan. Ishedheen warra biiroo Itoophiyaatti bilbilee fe'an. Homaa gochuu hin dandeenye waan ta'eef jechuudha. Warra biiroo Itoophiyaatti bilbilee fe'an warra biiroo Itoophiyaa inda'u isaan birrii 100 qofa gaafatan. Lakkisaa ijoollee taa'atiin hojjedhaa obsaatiin kan isaan dhufan isaan immoo kontiraataan dhufan. Anillee akkanuma kontiraataan dhufe. Warri kontiraataa immoo hamma warra karaa mootummaa dhufanillee wanni siif hin kennan jechuudha. Dirqama dhuftee seerri Saawudii keessa jiru akka saduratti miti. Dhugaa waaqa baay'ee cimeera baay'ee jechuudha. Baay'een keessan beektu. Dhugaa dubbachuuf baay'een keessan beektu jechuudha. Na gaafa ati Itoophiyaa irraa seensee dhuftu birri biyya kana birri 12,000 baasanii si fudhatu isaan. Si galee 12,000 baasanii si fudhatu tola miti kan isaan si fudhatan. Isa nuti Itoophiyaa keessatti 55,000 60,000 meeqa kan fallee dhumnu miti. Achitti 60,000 sun kan nyaatu daldalaa fi immijarsi keeri wayiin kaampaanii si erga suntu nyaata malee birrii tokko wanta ta'eetu birri 12,000 yeroo nan dhufe 8,000 ture amma 12,000 galeera. 12,000 kaashii kaa baasanii si fidee dhufachuudha. Inna kanaaf dirqama mataa kee gadi qabdee hojjechuu qabda jechuudha. Yeroo hojjetu taanaan amma waggaa 2 sirratti cufuu hin galta. Si gashuu amma waggaa 2 niqin hin jiru. Si galee karaa biiroo dhuftee karaa biiroo galta. Amma waggaa 2 keetti teessee gaafa waggaa 2 kee fixattee paaspoortii kee irraa deemtee hiskifatta gaafa sun gara hojii keetti deemuu dandeessa jechuudha. Kanaaf iyyuu ammallee dhugaa waaqa jiraataa isinitti himaa jechuudha. Isa dhugaan isinitti himaa jira. Ijoolleen keenya piliis of eeggannoo cimaa taasisaa. Ani wanta beekuuf jechuudha.
wayin isa sobanii wanta asirratti haasa'anii miti kanan haasaa jiru jechuudha. Ammas ijoolleen keenya adaraa keessa walitti maasanii jechuun barbaada. Egaa haalli naafaa mijatu nyaata gaarii nyaachuun qaba, uffata gaarii uffachuun qaba, mana gaarii keessa ciisuun qaba yoo jettani adaraa keessan asin qajeelidha. Itoophiyaan mataa achumatti jireenya akkasii jiraattu waan taataniifu Itoophiyaan mataa achumatti hojjedha isin jechuun barbaada. Yoommoo mataa koo gadi qabadhee akka namaatti jireenya koo fooyyeffadha jechuu barbaadan immoo jechuudha. Kottaa hojjedha jijjiiramuu hin danda'ama maaliif rakkoonis beelis dheebuunis jira. Rakkina hundumaa danda'ee tananii nan jiraadha yoo jette jiraachuu dandeessa jechuudha. Fakkeenya isin fudhadha. Warroonni jireenya Itoophiyaa keessa dhiisaniiyyuu dhugaa isinitti dubbachuuf jireenya biyya kana Saawud Arabiyaas haa ta'u Duubaayis haa ta'u biyyoota garaagaraa keessa jiran warri amma haala gaarii irra jiran isa dhugaa isinitti dubbachuufi kaleessa darbatamuu dhiifamanii miti. Beela'uu dhiisanii miti. Dheebachuu dhiisanii miti. Isinii gala miti. Inda'u isaanii unu caala wanta hamaa yookaan wanta gurguddaa arganiiru jechuudha. Wanta gurguddaa arganiiru jechuudha. Kanaaf akka garaa ofiitti jiraachuun hin danda'amu. Hamaas ta'e gaarii beekuun nurra jiraata jechuudha. Ani wanta tokko fakkeenya isinii fudhadha jechuudha. Dhugaa Waaqaa dubbachuudhaafi har'a kana bahee nan gala yoo jedhe bahee galuu nan danda'a. Maaliif nan hojjedha waan ta'eef jechuudha. Yoo isin jedhu أنا رحت البابا الصاحي ishiroo الصاحي kalleeshi yoo isin jedhu galuu nan danda'a maaliif yoon barbaade lakkin barbaadu jedhee galuu nan danda'a wanta na carra kun hojjedhe ofii kun hojjechaadha waan ta'eef jechuudha isinitti maan jedha. Yookiinis immoo abbaa manaa kos hojjechaadha jechuudha. Akkam barbaadetti amma kana tikkeetti muradhee galuu nan danda'a garuu miti. Hin barbaachisu waan akkasii. Maaliif kaayyoo manaa baheef nan beeka. Akkamitti akka dhufe nan beeka. Kanaaf mataa koo gadi qabadhee hojjechuun barbaada. Ani mana kana keessatti dhugaa Waaqa jiraata na amantanis na amanuu baattanis namni sammuu qabne lama jira. Haatis iji ishii tokko darbu. Qixuma nama sammuu qabneeti ishiinis nama sadi. Miicaawwan tokko halkanii guyyaa barbaadee burcuqqoo natti darbatti, barbaadee siinii natti darbatti, wanti ishiin nan godhini jiru. Garuu karooran kaleessa manaa baheef waan an beekuuf kaayyoon kaleessa manaa bahee suniif galmaan gahu malee hin galu jedhee tanan mataa koo gadi qabadhee jiraadha malee jechuudha. Natti tolee miti. Yoo Itoophiyaatis immoo deebi'ee jireenya kanaa gadi hin jiraadha malee jireenya kanaa waliin jiraadhu. Har'a ani abbaa manaan koo daldaalaadha. Yoon barbaade nan gala, yoon barbaade nan dhiisa jedhee wanti akka garaa kootti wanni jedhu tokkollee hin jiru isinii gala miti. Meezoon tokko hin jiru. Kanaaf ijoolleen keenyi warri anuu nan gala qeen abbaa koo bal'aadha qeen haadha koo bal'aadhattan kottee keessa isin qajeeshiin sittani maammayyuu taanaan waan akkasii neeta taanaan aseeseen qajeelin taayoo jedhu qeen abbaa kee haadha kee jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya adaraa keessa sheer walii godhaa biiroomoonii akka malee ijoollee gashaa jira. Akka malee jechuudha. Borummoo kana caala wanta qabatamaa isiniif qabadheen dhufaa baay'ee jechuudha ijoolleen keenya akka jiranitti galaa jiru isin jechuun barbaada. Asumaan dhaamsa koommoo isinitti himaa ijoolleen karaa koo dhufaa jirtan warroonni yuutuubii koo takataatalaa jirtan jirtu. Kanaaf waliin keessanitti himaa isa dhugaa Waaqaa isinitti himaa jiraan. Walii keessanitti himaa. Mataa koo gadi qabadheen hojjedha. Mataa koo gadi qabadhee tanaan jireenya koo fooyyeffadha yoo jetterraan kanaaf kottee keessa isin qajeeshin. Abbaa barbaade keessan isinitti himaa paaspoortii keessa fudhachuu dandeessu. Wanti ani isin faana mataa koo na dhukkubsu tokkollee hin jiru. Isa dhugaa Waaqayyoo isinitti himu tokkollee wanti mataa koo na dhukkubsu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu nan hojjedha yoo jettan kottu biiroo kana wal isin agganaanya siif xumursiisuu nan danda'a malee xalafaan si baasa miti ani. Wayin mana tokko irraati mana tokkotti as gashaa miti. Daareektii warra Itoophiyaati kana nan isee fidaa jiru. Sanuu biiroo irraan fidaara malee yookaan anas taa'ee warra biiroo Itoophiyaa afaan hojjechaa jira malee wanni dhaamuti warra as keessaa keessummeessaa jira miti. Isinii galuu qaba kunillee yoo nan dubbadhu ijoolleen na takataatalaa jirantu jira. Dubbadhe malee dubbachuun barbaadu yoo waa'ee kanaas hin fedhus dubbachuus hin barbaadu. Maaliif ani beeka keessa koo waan ta'eef jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa taasisaa isiniin jedha. Viidiyoo haadha qabadhee fi kanumadha. Egaa wanta guddaa isaatti immoo boru isiniif qabadheen dhufa. Isiniin jechuun barbaada turtii gaarii naa qabadha shaaloo.